galle yeroo duraatiif namni gartanii Itoophiyaa jedhame Giriiktu nuun jechuudha. Kanaafuu Itoophiyaan leen dura nuuf jamtee bitti Itoophiyaa nuun jamtee kana seenaa beekuu barbaachisaadha. Beekuu barbaachisaadha. Achumarraa dhufeetuma yooma yeroo nuti dhalta gisee biraa waraabnee paartii lama fitti nu argaadha. Nuti barri dhugaa dubbachuu bahaan amma ilmaan nabi Dullaahi eenyu Oromtichi nama lama dhalee jennee eenyu gabbuunee laalle. Seenaa si hubannoodhaan hidhameen situ addaan faffacaatuudha. Afrikaan tun irra guddaan dhibbarraa 90 Oromoodha. Karaa asii barbaraa yoo deemte karaa Jabuutii yoo deemte yeroo duraatiif ilmaan Oromoodha. Oromtichi nama lama dhalee Booranaa fi Bareentu dhalee. Bareentu nama 5 dhalee. Xummuugaa dhalee. Murawwaa dhalee. Karrayyuu dhalee. Qalloo dhalee. Humbanna dhalee. Humbannaa fi qalloo asii naga ilaa Jabuutii asii gara ilaa Zeeyilayaa asii naga ilaa Mogadishotti ilmaan isaanii amma keessa waan yeroo nurraa dheerataa hin amma garuu Oromoon baha jirtuu fi taalixa jirtu haraan naannoo Wallaggaa olii san jirtu fi Oromoon harargee lixaa ta'uun kan jirtu kuni ka olii suni Oromoon tun nu itti beekan hagatii kunis immoo Oromoon nu itti beekan maaliif addaan silaa akkanatti hundeessuu kuni akkam fakkaatame warra kuni maal seeti amma reefu kuma sii beekana Bareentu moo fudhannee yeroo duraati Bareentu fi Booranni Oromoo akkuma biliganii miti karaa kana deemati nam shantu dhufe jidduu kanatti jidduu shawaa kanatti eenyu buusan ijoollee karrayyuu buusanii deemu namni jennee miti karrayyuu buusanii karrayyuun kun asiin Tigraayeen asiin gartanii elektiriyaadha amma Shaabaa elektiriyaa naga tokko naga Bareentu jechuudha achuma ijoollee Oromootu baala kan gubbaa ta'atu Jabuuti nama ta'atu ijoollee Oromoo Somaaliyaa nama ta'atu ijoollee Oromoo tagalaa Zeeyaa galaa barbara tagalaa bakka seenaa keessa qabuun seenaa nuti jechuudha maalitti malee kanaafuu jidduu kanatti harrayyuu dhiisan asirraa haa jalaa Tigraayee fi Shaabaa ammoo asir naannoo karaa Booranaatti yaada jiruu karaa kanatti eenyu buusan humbanna buusan maali humbanna buusanii biraa deema qalloo fi anniyyaa dahabuun jechuudha isaa warra dahabuu eegalanii hambinaa Somaaliyaatti achi amma seenaa nuti malee hamba afur dhalee yeroo bira eegaluu afur dhalee ala dhalee ala kudha lama dhalee amma kana keessa